Mata dureen walaloo kiyyaa abbichuu abbaa jijjiiramaa jedha. Yaa abbaa jijjiiramaa kan hundaaf godhu dhiifamaa abbichuudhuma dhugaatti mootummaan baga seenuuf kenne mootichi alaamaa baga seenuuf kenne mootichi alaamaa. Kan hundaaf garaa laafuu isa ejjennoo sirrii abbichuudhuma kana argine nama hin qabne sharrii abbichuudhuma kana argine nama hin qabne sharrii. Goota haati deessee abbichuu lammaffaa kan nuuf gumaachite jaarraa 21ffaa kan nuuf gumaachite jaarraa 21ffaa. Nama akka keetii argachuun carraadha warri of hin beekne kan kaayyoo hin qabne afaan damma dibee keessa jiraasumii hamtuu kee odeessuu gaarii kee dhoksanii hamtuu kee odeessuu gaarii kee dhoksanii yoomuu hin dhokatu haqni. Abbichuu koo sumatu intifata homaa hin shakkiini jarri inaaftuudha sobaan nagadanii jarri inaaftuudha sobaan nagadanii. Waa'ee kee dubbachuuf jechitutu na hanqata ol kaasee dubbadhee asaasee gungumee jecha siin madaalaan nan dhabee barbaadee injifannoo kee dattaadha akka urjii samii ifa jiruu keenyaa Abiy Ahmed suma faana deemnaa kan biraa hin feenu kanuma dhugaan jirtu kan biraa hin feenu kanuma dhugaan jirtu. Ejjennoo abbaay isa sirrii fudhattee adawaa lammaffaas ni galmeessina hin deebinu duubatti ni galmeessina hin deebinu duubatti. Seenaa biyya keenyaa sirriitti hubattee gaggeessaa hubataa reefuma argattee biyya keenya guddisuuf abbaayin filattee kaayyoo isa dhugaatii kanaaf murteeffattee kaayyoo isa dhugaatii kanaaf murteeffattee. Abbaayif abbichuu tasa hin tuqinaa jarri lammanuu nuuf jireenya wiirtuu lafee dugdaa isa malee teenyaa wiirtuu lafee dugdaa isa malee teenyaa. Lammiin biyya keenyaa hundumti keessanii abbaayif abbichuu cimsaati eeggadhaa akka ilmoo keessanii cimsaati eeggadhaa akka ilmoo keessanii. Akka gariin jettu abbaayin fayyadu warra kaabaa malee jettanii dubbattu kan dubbiin hin galleef jettanii dubbattu kan dubbiin hin galleef. Abbaay hidhannee baana rakkoo keessaa achumatti hojjennee jijjiirama biyya keenyaa hanga yoomiitti biyya namaa teenyaa. Ilmaan keenya haadhaaltis nu biyya haa taatu jireenya abbaay keenya haa dhaabbannu abbichuu faana jedhaan walaloon kiyya asuma irratti raawwata. Hawwishaa keessan Saawud Arabiyaarraa turtii gaarii. Mata dureen walaloo kiyyaa abbichuu abbaa jijjiiramaa jedha. Yaa abbaa jijjiiramaa kan hundaaf godhu dhiifamaa abbichuudhuma dhugaatti mootummaan baga seenuuf kenne mootichi alaamaa baga seenuuf kenne mootichi alaamaa. Kan hundaaf garaa laafuu isa ejjennoo sirrii abbichuudhuma kana argine nama hin qabne sharrii abbichuudhuma kana argine nama hin qabne sharrii. Goota haati deessee abbichuu lammaffaa kan nuuf gumaachite jaarraa 21ffaa kan nuuf gumaachite jaarraa 21ffaa. Nama akka keetii argachuun carraadha warri of hin beekne kan kaayyoo hin qabne afaan damma dibee keessa jiraasumii hamtuu kee odeessuu gaarii kee dhoksanii hamtuu kee odeessuu gaarii kee dhoksanii yoomuu hin dhokatu haqni. Abbichuu koo sumatu intifata homaa hin shakkiini jarri inaaftuudha sobaan nagadanii jarri inaaftuudha sobaan nagadanii. Waa'ee kee dubbachuuf jechitutu na hanqata ol kaasee dubbadhee asaasee gungumee jecha siin madaalaan nan dhabee barbaadee
injifannoo kee dattaadha akka urbii samii ifa jiruu keenya Abiy Ahmed suma faana deemna kan biraa hin feenu kanuma dhugaan jirtu kan biraa hin feenu kanuma dhugaan jirtu ejjennoo Abbaay isa sirrii fudhatte Adawaa lamaffaas ni galmeessina hin deebi'u duubatti ni galmeessina hin deebi'u duubatti Seenaa biyya keenya sirriitti hubattee gaggeessaa hubataa reefuma argattee biyya keenya guddisuuf Abbaayin filattee kaayyoo isa dhugaatii kanaaf murteeffattee kaayyoo isa dhugaatii kanaaf murteeffattee Abbaayif abbichuu tasa hin tuqinaa jarri lammanuu nuuf jireenya wiirtuu lafee dugdaa isa malee teenya wiirtuu lafee dugdaa isa malee teenya Lammiin biyya keenya hundumti keessanii Abbaayif abbichuu cimsaati eeggadhaa akka ilmoo keessanii cimsaati eeggadhaa akka ilmoo keessanii akka gariin jettu Abbaayin fayyadu warra kaabaa malee jettanii dubbattu kan dubbiin hin galleef jettanii dubbattu kan dubbiin hin galleef Abbaay hidhannee baana rakkoo keessaa achumatti hojjennee jijjiirama biyya keenyaa hanga yoomiitti biyya namaa teenyaa ilmaan keenya haadhaaltis nu biyya haa taatu jireenya Abbaay keenya haa dhaabbannu abbichuu faana jedha walaloo kiyya asuma irratti raawwata hawwishaa keessan